Jira jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota ADF TV bakka jirtan maratti nageenyi kiyya isin haa ga'u isiniin jecha oduu keenya kan guyyaa har'aan tanaatis eegalleetii jirra. Magaalaa Dirra Dawaa keessatti humnoonni Somaaleedhaa yeroo ammaan duraatiif Dirra Dawaan teenyaa jechaadha kan turan. Guyyaa kaleessaa immoo tarkaanfii ilmaan Oromoo irratti fudhataniin intalti takkaa fi gurbaan tokko akkasumas daa'ima tokko lubbuun isaanii darbuun isaanii dhaga'ame. Magaalaa Dirra Dawaadhaa kana irratti immoo kan Somaaleen ammaan durattis daangaa lafa Oromoodhaa irratti tarkaanfii gurguddaa fudhachaa turan. Guyyaa kaleessaa Dirra Dawaan teenyaa moota Oromoo maal nu keessaa gooti jechuun tarkaanfii jajjabaa fudhatanii manneen isaaniitis jalaa gubuun isaatis ni mul'ata. Haaluma kanaatiinis immoo waraanni naannoo Somaalee kan Liyyuu Haayilii jedhamu kun achi irrattis bobbahuudhaan tarkaanfii jajjabaa ta'es uummata keenya irratti fudhachaatii jiran. Kun immoo viidiyoon asirratti haaluma agarsiisu kanaan waraanni osoo meeshaa hidhatanii achirratti jiranii namoota keenya irratti akkaan tarkaanfii fudhachaadha wayita isaan jiranii fi dhagaadhaanis miila isaanii dhaawanii wayita isaan akka miidhaa gurguddaa irra geggeessaa jiraniitu mul'ata. Humnoonni naannoo Somaalee kun immoo tuffii uummata Oromoo irraa qaban yoo ta'us namoonni hidhannoo qaban maraa'uu mooraa isaanii keessatti hidhannoodhaan itti seenanii uummata Oromoo kanneen qawwee takkaas hin qabne humaa takka hin qabne itti seenuun miidhaa gurguddaa irra geggeessaniitii jiran. Garuutu immoo guyyaa kaleessaa isaan haala miidiyaa isaanii Kaarramarraa TV kan jedhamuuf gabaasaa turanitti Oromoon lafa teenya irratti nutti seentee mancaadhaa fi qottoodhaa fi akkasumas qawwee hidhattee nutti seente jechuun uummata keenya irra miidhaa gurguddaa akkaan geggeessaati jiran. Haaluma kanaatiinis immoo ilmaan Oromoo kan magaalaa Dirra Dawaadhaa jiran maraafuu dhaamsi guddaan dabarsaadhaatis jirru Oromoon lafa isaa irratti akka loluu fi lafa isaa irrattis tokko akka ta'u jechuunis uummanni biyyoota garaagaraa irraatis gaafachaati turan. Dirra Dawaan kan dhiyeenya kanaatiif ergaaniif hiriisee kan jedhamuunis warri isaa achi irratti abbaa gadaa isaanii geessanii filannoo gaggeessan booda lafti lafa Somaaleeti jechuun lola guddaadhaan deemaa jiran. Waraanni ammaan tana haalaan mul'achaa jiru kunii fi viidiyoo irratti argaa jirtan kun liyyuu poolisii yoo ta'an uummata akkaaniif isaan hin jiraanne godhuun shiibii haala kanaan miidhaati jiran. Garuu immoo kan keenya maalirra akkaaniif jiru waa'ee saba keenyaa waan nam tokko quba hin qabneef mootummaan fi akkasumas bulchiinsi magaalaa Dirra Dawaatis callisuun walitti daawwachaati jiran. Osooniif mana hawaasaa Oromoo akkana gubachaadhaatis jiru bakka iyyuu ilmaan Oromoo manni isaanii haala kanaan miidhaan gurguddaan irra gahamaadhaati jira. Haala hammaataa kana irraanis jiraachuun kun immoo garuutu jireenya osoo hin taane jiruu tuffiidhaatiin akka isaan keessa jiraataniitu mul'ata. Daangaan lafa Oromiyaadhaa kan ammaan duraa daran akkaan saamamaadhaa kaaniif jiruutu mul'ata. Garuu immoo Oromoon Dirra Dawaa keessatti immoo waan beekumtii qabduu waan hin fakkaanneef Dirra Dawaan lafa teenya jechuudhaan kan Somaaleen falmachaadhaatis jirtu. Dubbiin kun immoo dubbii ajaa'ibsiisaa ta'eetii jira. Haaluma kanaatiinis immoo taateen amma ta'amaadhaa jiru kun taatee ajaa'ibaati. Iddoon lolli kun itti jaamaadhaa jiru immoo Ganda Abdullaa kan jedhamu yoo ta'us garuutu immoo haala hamaadhaan kan rakkifamaadhaatis jiraniitu mul'ata. Liyyuu Haayiliinii fi uummanni naannoo Somaalee shiibiin isaanii ganama subiidhaan akkuma hirriba kaaniin uummata humaa takka fira hin qabne irratti lola banan. Lola kanaanis immoo ergaaniif lolli irratti geggeeffames uummata mooraa isaaniitti irraas buqqisuudhaan qe'ee isaanii irrattis gubaadhaatii jiran. Garuutu immoo haala kanaatiinis kan ammaan duraatirraa adda ture. Garuu immoo duraaniinis haaluma jijjigaadhaa buqqisanitti Dirra Dawaayis ni buqqifna jechuun tarkaanfii gurguddaa ilmaan Oromoo irratti fudhachaadhaati jiran. Isaan immoo miidiyaa isaaniitti wayita himan Qadir Juwaariitu booda jira. Qadir Juwaariitu tarkaanfii kan akka isaan fudhatan goosisaadhaatis jira jechuun uummata Oromoo irrattis dhaamsa kanaatis daddabarsaati waliifis jiran. Garuu immoo ilmaan Oromoodhaa waa'ee kanaa tokkicha isaa kan irraa gubee hin qabnee fi ajandaawwan biraa jala kan deemaadhaa jiran yoo ta'us ilmaan kun haala maalii irra akkaaniif jiranis hedduu takka waan nama dhibuudha jedhama.